Namni kun namoota addunyaa kanarratti beekamtii qaban keessaa isa jalqabaati. Garuu beekamtii fi milkaa'ina isaa utuu hin taane seenaa duuba isaa jirutu garaa nama nyaata. Akkuma dhalatee waggaa tokko guuteen warra isaa biyya Seenegaalii irraa gara Itaalii godaanan. Afaan Itaaliyaan akkuma jiraatte haasa'a. Garuu lammummaa kennuufi didanii waggaa 22 tursiisan. Yeroo hamtuu koronaan addunyaa raastu sana namoota hojii irraa ari'ataman keessaa isa tokko ture. Nama gurraacha taatee biyya nama adiitti keessattuu biyyoota akka Itilii fa'aa keessatti hojii dhabuun baay'ee ulfaata. Sababa koronaaf gaafa hojii irraa ari'amu gara deemu waan biraa waan hin qabneef garuma manaadha isaa gale. Galeellee akkaataan itti yaada isaa waan isarra ga'e himate yoon yaadu akkuma harkaan tiiktookii irratti dubbatu sana ta'uu natti fakkaata. Sababni isaa mallattooleen sun callisanii hin uumamne waan ta'aniif. Bilbiluma harkaa qabuun gola isaa nyaatatti hojjetu seenee sagalee malee mallattoolee qaama isaa qofa fayyadamuun viidiyoo waraabuu jalqabe. Jalqabuu malee dhummi isaa maal akka ta'e inni iyyuu hin tilmaamne ture. Garuu kutannoon jalqabe. Yeroo ammaa kana pilaaneetii lafa jedhamtu irraa namni amma isaa tiiktookii irratti hordofamee jiru. Hordoftoota miiliyoona 162 ol qaba. Namni kun afaan addunyaan hundi irratti waliif galtu kalaqee jira jedhamee dubbatamaaf. Viidiyoo isaa hubachuuf afaan kamuu beekuus hin barbaachisu. Mallattoolee qaamaan ni uumu dhalli namaa hundi ni hubata. Akkuma kalaqaaleen biraa uumaman kaabilaameen utuu itti yaadiin afaan addunyaan itti walii galtu uumee jira. Milkiin isaa guddaan isa kana. Addunyaan gaafati waan tokko uumtee ol baate simachuu hin diddu. Harka reebdee afata diimaaf teessimatti. Dhaabbanni daldalaa gurguddaan ambaasaddara godhachuuf dhufanii ka'anii sadamsuu jalqabani. Kanuma hordofee yeroo jalqabaaf Ameerikaa yeroo deemu yeroo silaachii ba'uu qabu dabarsee jennaan hidhame. Wanti nama ajaa'ibu seerri jara Ameerikaa kun beekamtii keetiif dhimma hin qabdu. Qabeenyi isaa amma hanga doolaara miiliyoona 80 oliitti tilmaamama. Wanti nama ajaa'ibu inni biraan galii isaa kanarraa gibira kan kaffaluuf biyyuma waggoota 22 lammummaa kennuufi diddee isa dararaa turte saniifi. Seenaan kaabilaamee kun wantoota gurguddoo 5 nutti hima. Tokkoffaa Afrikaanonni hanga ammaatti carraa ilmaan isaanii sammuu isaanii fayyadamanii addunyaa jijjiiruu hin mijeessineef. Kaabilaameen biyyi inni itti baqatee lammummaa kennuufi diddee waggoota 22 eegsifte. Erga beekamtee argatee booda baattee manatti geesseef. Ilmaan Afrikaanotaa jara adii biratti yoo jabaatanii hojjetanii waan biyyatti fayyadu uuman namadha. Lammummaatu kennamaaf. Yoo hin taane garuu akka bineensa biyya isaaniitti illee hin ilaalamani. Lammaffaa waan tokko jalqabuu malee dhuma isaa tilmaamuun hin danda'amu ta'a. Kanaaf jalqaba irratti xiyyeeffachuu fi bareechuu qabna. Sadaffaa wanti hunduu yeroo mataa isaa akka qabu. Milkaa'inni keenya akkuma tasaa gaafa tokko yaalii keenya hordofee nuuf dhufa. Milkaa'inni yaalii hordofa waan ta'eef jaaluu dhaabuu hin qabnu. Inni biraa balaan akka koronaa sun badii qofa otoo hin taane carraa gaariillee fidee dhufuu ni danda'a. Arfaffaa dhalli namaa bu'aa tokko buustu malee waan dhiibbaa uumuu danda'u hojjettu malee beekamtiillee ta'e xiyyeeffannaa siif hin kennu. Shanaffaa kufaatiin hedduun balbala namni itti yaanne namaaf bana. Utuu hojii jalqabaa san hin dhaabne ta'ee gurraachi kun carraan kun isa mudachuu dhiisuu mala. Gurraachummaan miidhagina. Gurraachi hawaaru. Kun giddoo baayogiraafiidha.